Mootummaan naannoo Oromiyaa gumii tiraansfoormeeshinii barnoota akka hundeeffamu yeroo murteessu murtee dabarse keessaa tokko lafa mana jireenya barsiisotaa kennuudha. Kayyoo mootummaan naannoo Oromiyaa qabatee jiru kana dhugoomsuuf godina Arsii Lixaa bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiitti komii rakkoo mana jireenya barsiisotaa yeroo dheeraaf ture furuuf iddoo qondaaltonni mootummaa godina Arsii Lixaa fi bulchiinsa magaalaa jiranitti lafti hektaarri 3.5 miseensota waldaalee 156tiif guyyaa har'aa jechuun sadaasa 21 bara 2017 kenname. Sagantaa kenniinsa lafa mana jireenya barsiisotaa kanarratti barsiisota damee barnoota saayinsii uumamaa gosa barnoota keemistirii ta'an kanneen barattoonni qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2016 qabxii fooyyee galmeessaniif gumaata taasisan sagantaan badhaasas gaggeeffameera. Sagantaa kanarratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii obbo Hussein Hammuu haasaa dhufuu taasisan keessatti ergaa dabarsaniin cabiinsa barnoota hambisuuf tarsiimoo mootummaan sirna barnoota ammayyeessuuf baase qixa barbaadamuun hojiitti hiikuun murteessaa ta'uu kaasuun komii lafa mana jireenya barsiisotaa deebisuudhaaf lafa hektaara 3.25 miseensota waldaalee 156 lafa mana jireenyaa kennuun maatiin argattanis baga gammaddan jedhaniiru. Gama biraatiinis dabarsa lafa mana jireenyaa kana adda kan taasisu hoggansa magaalaa gaafilee fi komiiwwan hawaasaa ka'aa ture deebisuuf maatii wareegamtoota raayyaa ittisa biyyaa kanneen birmadummaa biyyaa eeguuf lubbuu qaalii tokkittii qaban kennaa turanii lubbuun isaanii darban maatii isaanii jajjabeessuuf lafa mana jireenyaa isaanis kennaniiru. Oomisha firii akka godhatu eeguutti barataa fi barsiisanii firii gaarii akka fidu godhan filaatan deemnee hunda waan hunda goonee fi nutti tola nama sadan tokko beekamtii hooggansa olaanaan godina keenyaaf barsiisonni bakka jedhanitti kennina. Kana bakki barnoonni jiru magaalaa Nageelleeti. Itti gaafatamaan waajjira barnoota godina Arsii Lixaa obbo Qaasim Gammadaa sagantaa kanarratti ergaa dabarsaniin dhaloota boruu ijaaruun sirna barnoota cimaa ta'e ijaaruu gaafata. Lammiilee hundi xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaa ta'uu kaasuun hojiin bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiitti hojjetame sirna barnoota ammayyaa lafa qabsiisuu waan ta'ameef muuxannoo gaarii babal'isuuf galtee guddaas jedhaniiru. Barsiisota keenyaaf namni hundi qixa akkanatti utuu yaade nama tokkocha keessaan yoo gammachiisne gammachuun sun barsiisota bira hedduu biratti warra sammuu sirriitiin yaadu hedduu biratti hin baay'ata. Kanaaf hooggansi magaalaa Nageellee Arsii waan guddaa gootanii lakkaa'uu hin dandeenye. Bu'uura boruu ijaaruu keessatti, daree dabalataa ijaaruu keessatti, mana barnoota sadarkaa lammaffaa irratti giriinarii ijaaranii qarshii guddaan galii mana barnootaatiif bareedina magaalaatiif illee akka ta'u lafa duwwaa abbammaan argee irraa kan cabee waan barbaade godhaa oolu kana ummata seektara barnootaatiif oolchuun hojii guddaadha jechuudha. Bulchaan bulchiinsa godina Arsii Lixaa obbo Ahmad Haajii gama isaaniin yaada kaasaniin sirna barnoota addunyaa fakkeenyummaa qabu ijaaruuf mootummaan hojii manee guddaa qabatee milkeessaa jira. Gaafii lafa mana jireenyaa yeroo dheeraaf ture deebisuun murteessaa ta'uu ibsuun barsiisonnis lammiilee boruu qaruuf kan yeroo kamii caalaa cimtanii hojjechuu qabdanis jedhaniiru. Gaafii akka godina keenyaatti ka'uu badhaa. Gaafiiwwan kana deebisuudhaaf magaalonni sosochii godhan keessaa tokko magaalaa kana aanaa gargaraa irratti illee kennamaa ture jira. Garuu iyyuu anonni isinii kaasuu barbaadu magaalichi sun guddatti beenyaas kafalaa bara baraan waan humna isaa itti deemee barsiisotaaf lafa kennuu hin danda'a. Garuu barsiisonni wanni sirriitti ilaaluun sirra jiraatu dhugaadhaan lammii keenya ijoollee barsiiftan barataa keessan egeree boruu saayintistiidha, poolitikaalee nama siyaasaadha, injiinara ogummaa adda addaatiin ijoolleen kun yuunivarsiitii jooyin godhanii akka ba'aniif gahee keessan olaanaa. Magaalaa Nageellee irratti wanni bara kana magaalota biraa wajjin aanaa biraa wajjin olaanuu fooyya'e. Barsiisonni sagantaa kanarratti argamanii dubbisne tokko tokkos yaada nuu kaasaniif dabarsi lafa mana jireenyaa yeroo isaa kan eeggate waan ta'eef qaamonni dadhabbii kana keessaas harka qaban keessattuu hoggansi bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii galatoomuu qabas jedhaniiru.
Dhumarratti sagantaan sirna kenniinsa lafa mana jireenyaa kun sagantaa badhaasaa fi beekamtii akkasuma immoo carraa kaasuu lafa mana jireenyaatiin kan goolabamedha. Waan nu dhageeffattaniif galatoomaa isiniin jenna. Sinessaan an Mootii Gammachuuti. Torbaan jaalalaa isiniif haa ta'u.